amanuuf kan jabaatu, oduu durii kan fakkaatu, gochaa addunyaa kan dinqisiise, nama gochaa hamminaan caalame jedhee aaru, seexana ana caalamaaf hamaa hojjeta jedhee kan hinaafudha. Boombiin daaressuun ogummaa isaati, summeessi ajjeesuus itti beeka. Londanitti gaafa eegan Paarisiin shororkeessa. Biyya Awustiraaliyaa Veenaatti ga'ii gabaa boba'aa gaazii addunyaan nama 5 faana kan to'atedha. Ilmoonni hedduu kitaaboleen asoosamaa dhimma isaarratti hojjetamaniiru. Balaa uumuu bakka tokko taa'ee hoogganuun osoo hin taane qaamaan irratti argamuun gochaa barbaade raawwata. Shororkeessitoonni har'a dhalatan kan akka Kaarlos irraa warra barachaa fi dhaalaa dhufanidhas. Gaaffiin bilisummaa Filisxeem kan kooti jedhee amani. Egaa Kaarlos jechuun gaafa gochaa farraa fi yakkaan caalamuu nama aarudhaa, nama hinaafullee. Inni garuu kaayyoo qaba ture. Kaayyoon isaa shororkeessaa idil addunyaa ta'uudha. Entertainmentii Siilal. Kabajamtootaa fi dhaggeeffatoota keenya akkam jirtu? Nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtanitti isin haa qaqqabu jenna. Siinan Entertainmentii saabskraayibii kanneen hin goone gochuun kooment, laayikii nu godhaa isiniin jenna. Amanuuf kan jabaatu, oduu durii kan fakkaatu, gochaa addunyaa kan dinqisiise, nama gochaa hamminaan caalame jedhee aaru, seexana ana caalamaaf hamaa hojjeta jedhee kan hinaafudha. Inni garuu kaayyoo qaba ture. Kaayyoon isaa shororkeessaa idil addunyaa ta'uudha. Boombiin daaressuun ogummaa isaati, summeessi ajjeesuus itti beeka. Londanitti gaafa eegan Paarisiin shororkeessa. Maqaa masoosaa faana Kaarlos Zejaakaa barasaatti addunyaa raaseera. Biyya Awustiraaliyaa Veenaatti walga'ii gabaa boba'aa gaazii addunyaa nama 5 faana kan to'atedha. Addunyaan yakkamaa fi shororkeessaa jedhee gaafa isa waamu, inni garuu lakki'anii Professional Revolutionary yookiin warraaqsituu Professionalistiiti yookiin qabsaa'aa mirga dhala namaa addunyaa jedheen of waama. Seenaa keessatti shororkeessitoota mataa jedhamanii kan waamaman Osaamaa Bin Laadanii fi Albaagidaad utuu hin beekamiin dura Awurooppaa keessatti bara 1970moota keessa nama sadarkaa tokkoffaa keessatti barbaadamu ture. Dhumni isaa hidhaa biyya Faransaay ta'us gochi ammeenyaa fi badiisaa yeroo hundaa seeneffamaa fi jiraata. Namoonni hedduun, kitaaboleen asoosamaa hedduun dhimma isaarratti hojjetamaniiru. Kaarlos yakkamaa qe'ee keessaati kan jedhan akkuma jiran, lakkii bifa qoratamee fi beekumsaan guutameen nama shororkeessummaa hojjetudhas jedhu. Warri kaan immoo Osaamaa Bin Laaden fi Albaagidaadiif kan daandii banee isadha kan jedhanis hin dhabamne. Yakkoota shororkii hedduu kallattiiwwan irratti argamee raawwachuun isaa immoo adda kan isa taasisudha. Balaa uumuu bakka tokko taa'ee hoogganuun osoo hin taane qaamaan irratti argamuun gochaa barbaade raawwata. Duuba taa'ee maallaqaanii fi yaadaan hoogganuu otoo danda'u qaamaan irratti argamee wanta barbaade nama raawwatu ture. Kana hunda caalu immoo gochaasaa kanaaf sababaa fi ilaalcha ayidooloojii itti laachuun isaa nama dinqaa, nama ajaa'ibsiisa. Harkaa afaan irra kan nama kaa'u ture. Waan amanuuf namatti ulfaatuu fi oduu durii fakkaatu raawwachuun isaa irra deddeebi'amee himamaafii ture. Maqaan kunis kan ba'eef akka qilleensaa lafatti qabamuu fi argamuuf waan dhabameefidha. Haa ta'u malee kaayyoo isaa kana kan mootummooleen shororkeessitootaa jajjabeessan maallaqaan isa gargaaruu jedhamus gaaf tokkollee maallaqa gaarii of harkatti qabatee hin beeku. Namni kun jechuudha Kaarlos Zejaakaa. Shororkeessitoonni har'a dhalatan kan akka Kaarlos irraa warra barachaa fi dhaalaa dhufanidhas yeroo jedhaman dhaga'ama. Oktoobar 12 bara 1949 akka lakkoofsa Awurooppaatti biyya Venezuelaa bakka Caracas jedhamutti dhalate. Kaarlos Zejaakaan maqaan isaa Ramirez Sanchez jedhamuun ba'ee fi abbaan isaa nama siyaasaa, abukaatoo seeraa fi ilaalcha koominizimii nama baay'ee hordofu ture. Leeninii fi koominizimii hin waaqessu ture. Jaalala kanarraa kan ka'e ilma isaanii hangafaa Vilaadimir
isa gidduu illichiisaa dhumaa Leeniin jechuun moggaasan. Illichi Raamirees Saanches maqaa abbaan maqaa moggaase qofa otoo hin ta'in aayidooloojii siyaasaa abbaasaas nama dhaale ture. Umuriinsaa gaafa dabaluu harmeessaa faana gara Biriteen imale. Afaan Ingiliffaa akkuma bareen aadaa Awurooppaanotaa barate. Yuunivarsiitii Londonii fi Awurooppaanotaa gatee gara Raashiyaa Mooskootti imale. Paatrik Lumber Yuunivarsiitii seenuun barachuu eegale. Achittis carraan tokko uumamee fi carraa Afrikaanotaa fi biyyoota Arabaarraa warra dhufan faana wal bare. Keessumaa dargaggoota Filisxeem faana walitti hidhatee gidiraa Israa'el Filisxeemotarraan geessiftuu ni hubatee ni qalbifatee odeeffannoos walitti guuree dhimma Filisxeemotaa qo'achuutti ka'e. Waggaa 2 akkuma barateen ari'ame. Kallattiimaan gara Yordaanositti imale. Riphee loltoota Filisxeemitti makamee dargaggeessi waggaa 20 kunis gammoojjii sanatti waraana leenji'ee maqaasaas gara Kaarlositti jijjiire. Gaaffiin bilisummaa Filisxeem kan kooti jedhee amanee jara duukaa hojii eegale. Garee kanas kan filates garicha haleellaa raawwachuu fi loluu irratti cimaa ta'uusaa waan hubateefis ta'uu Kaarlos dirqama akka itti laatamuu hawwatu. Gareen riphee lolaa kun immoo amanamummaa Kaarlos mirkaneeffachuu waan barbaadaniif dirqama ulfaataa itti hin laatan ture. Kanaafis dirqama laachuurraa gara London deebi'ee akka basaasa hojjetu dirqamni itti kennamee gara Londonitti imale. Dirqamni kunis sanyii Yihuudootaa yookiin Israa'elootaa, abbootii qabeenyaa, abbootii aangoo fi kan kana fakkaatan akka galmeesse gabaasu godhame. Innis tokko jedhee fuula 500 galmee maqaa namootaa qopheessee isaanitti erge. Kunis dirqama biraaf isa kaadhimuu hin dandeenye. Gareen Filisxeemotaa kan biraan Jarmanitti dorgommii Muunik Olompik qophaa'u irratti garee ispoortii Israa'el yookiin Yihuudoota ajjeesanii addunyaa irratti maqaan hidhattoota Filisxeem sirnaan dhaga'ame. Kaarlos gochaa kana keessatti hirmaachuu dhabuusaatti baay'ee. Egaa Kaarlos jechuun gaafa gochaa farraa fi yakkaan caalamuu nama aaruudhaa, nama hinaafullee. Israa'elis Mosaad akka yakkamtoota kana adamsee ajjeesu Jarmaniin eeyyama gaafate. Eeyyama sana Mosaad argatee humnoota Filisxeem adamsuutti ka'e. Kaarlos garuu London keessatti isa kaan rasaasaan kaan ammoo summiidhaan fixuu eegale. Xayyaara Israa'elis samiirratti rukutuuf yaalee ture. Gabaa boba'aa addunyaa lafa walga'ii ta'anitti Kaarlos to'atamtoota 60 to'annoo isaa jala oolu. Ministeerota boba'aa gaazii 5 hin ajjeese. Addunyaa irrattis maqaan isaa beekamtii guddaa argate. Dhumarratti namoota 50 gadhiisanii gara Aljeeriyaatti imaluuf walii gale. Aljeeriyaa akkuma ga'aniin Kaarlos kooluu galtummaa siyaasaa waan argateef ministeeronni to'ataman 50 akka gadhiifaman ta'e. Kana booda shororkeessaa sodaatamaa idil addunyaa godhee of muude. Maqaan isaas akka malee waan waamameef gochaa shororkeessummaa dabalataaf of kaadhimee bara 1976 xayyaarri Israa'el LLA dirqisiifamee gara Ugaandaatti kan butame Kaarlostu qindeesse jedhame. Ajjeechaa pirezidaantii Masrii Anwaar Saadaat dabalatee harki Kaarlos keessa jiras jedhamee hamatama. Shororkeessaa farrisaa kan akka bubbee hin qabamne nama toshsha qabu jedhamee waamamuu eegale. Akka addunyaattis shororkeessaa barbaadamu ta'e. Mohammed Gaadaafii fi Saadaam Huseen duuba taa'anii maallaqaan ni gargaarus kan jedhus ergasii odeeffannoon dudubbatamuu eegale. Nama afaan isaa hin argamne Faransaay keessatti baaburaa fi hoteela keessatti boombii hidhuun namoota hedduu ajjeeseera. Waggaa isaatti achuma Faransaayitti bakka kuufama gaazii boba'aatti boombii hidhuun namoota 5 lubbuun galaafate. Akka Cheekee Buuraa mirga dhala namaatiif kan falmutuun taa'iin fedha dhuunfaa isaatiif jedhee lubbuu dhala namaa gatii malee kan hambisus jedhame. Namoota nagaa ajjeesuu shororkeessaa fi yakkamaadha jechuun
himamaa dhufe. Kaarlos qabsaa'aa bilisummaa fi shororkeessaa addunyaa ta'uuf hawwus dhumni isaa shororkeessaa kaayyoo maleessa ta'uun loltoonni Filisxeem hariiroo isa faana qaban addaan kutan. Basaasaa KGB Ruushiyaa isa leenjiseera jedhamus fuula irraa galagalfate. Dhumni Kaarlos biyya hiyyeetti Sudaanitti baqachuu taate abbootii irree fi shororkeessitoonni sodaattuu ta'uu isaanii addunyaaf icciitii dirreerra jirudha. Yeroo namoota nagaa ajjeesanii fi addunyaa jeeqan leenca fakkaatu, yeroo qabaman garuu hantuuta ta'u. Shororkeessitoonni addunyaa kan akka Osaamaa bin Laden Paakistaan mana mooraa guddaa tokko keessa of dhoksee akkuma qabame, Albaagidaadis Sooriyaatti boolla qotee bakka dhokatetti ajjeefamee argineerraa kan addunyaatu ragaadha. Kaarlos inni akka bubbee miliqu, inni akka qilleensaa qabamuu didu, harka dubartii keessatti qorichaan of wallaalee tika Faransaay harka bu'e. Gaafa hirribaa dammaquu mana hidhaa biyya Faransaayitti of arge. Kevuuraan kan biraa, shororkeessummaan waan biraa, ajjeechaan namoota hedduun yookiin gosa hedduun himatame. Umurii isaa guutuu itti murteeffamee mana hidhaa Faransaay keessattis balballi itti cufamee namni jabaadha jedhamu, namni addunyaan faarsite, namni maqaansaa ol ka'ee akka malee leellifame shororkeessaadha namni jedhame kuni maqaansaa irraanfatamee balballis irratti cufamee lafa onaa keessa taa'uu taate. Gaaffii bilisummaa Filisxeemiif garuu kan akka Yaasiin Arafaat dhufanii gaaffii bilisummaa Filisxeem Israa'el wajjin taasifamu falmanii rakkoo Filisxeem addunyaa dhageessisuun furaniiru. Yaasiin Arafaatis addunyaa biratti goota jedhamee kabajaan jajameera. Maqaansaas akka malee leellifame. Kan hordofaa jirtan kun Seenaan Entertainmentii. Subscribe, comment gochuun nu faana ta'an dhaamsa keenyadha. Qophii kana kan qindeessee barreessee kan akka kanatti fidee Deev Abdii yoo ta'u, kan isiniif seenesse ammoo ana Abbaa Jiruuti. Seenaan Entertainmentii filannoo keessanaa ta'u seenaawwan addunyaa kan dinqisiisoo isiniif qabannee dhiyaachuun itti fufaa. Isin yaada keessan nuuf qooda. Galatoomaa. Horaa bulaa. Entertainment Channel.